Maddeen BBC'n dubbise jedhanitti akka manaan baane taasifamanii turanii. Ashama harka fuunee hordoftoota Orni Miidiyaa oduu amma nu ga'ee qabna. Amma jireenya isaanii malu jiraachaa jiranii kutaa tokko keessa qofaa isaanii jiraatu. Biyya ormaatti yeroo isaanii hedduu qofummaatti dabarsu. Dr. Lammaa Magarsaa erga biyyaa ba'anii waan keessa darbanii fi haala keessa jiran irratti miidiyaatti ba'anii dubbachuuf fedhii hin qaban. Gaafa isaan rakkatan gaafa isaan hidhaman sagaleen isaanii baduu uummanni kun eessa jirta jedhee hin gaafanne. Aangawoonni duraan waliin turanis eessa jirta hin jenne isa kanatti muffii qabu jedhu riyyaan isaanii. Anatu siyaasa kana jala dhaabbate yoo ta'eef anatu dogoggora yoo ta'e mee isaan hojjetan yoon callise wayya kan jedhu callisuu filatan. Dubbadhee rakkoo uumuu hin barbaadu jedhu yeroo hundaa jedhan. Erga biyyaa ba'anii aangawoota Itoophiyaa faanas ta'e du'a qofatu adda nu baasa kan waliin jechaa turan ministeera muummee Dr. Abiy waliinis quunnamtii akka hin qabne himu Dr. Lammaa Magarsaa. Ji'a darbe kana keessa ammoo biyya jiraatanitti Xaaliyaanitti namoonni mootummaa Itoophiyaa irraa ergamanii ordoffii akka irratti taasisaa turanii fi bakka amma jiraachaa jiranitti yaaddu akka qaban dubbatu riyyaan isaanii. Akkan odeeffannoo gahaa ta'e qabutti Itoophiyaadhaa garee lamatu biyya isaan jiraatan deemee jedhu. Gareen tokko garee qaamolee nageenyaati. Achi deemanii argachuuf yaalanii turan garuu argachuu hin dandeenye jedhan. Gareen lammaffaanis akkasuma Xaaliyaanitti isaan argachuuf yaalee ture. Isaan argachuu hin dandeenyees jedhan. Dursaa odeeffannoo waan argataniif baay'ee waan of eeganiif isaan waliin wal arguus hin barbaanne obbo Lammaa Magarsaa jedhan. Dhimma kana irratti qaama nageenyaa mootummaa Itoophiyaa irraa deebii argachuuf yaaliin taasifnee nuuf hin milkoofne jedhan. Yeroo argannetti ni keessummeessinaa Dr. Lammaa Magarsaa waggoota muraasa dura Oromiyaa qofaatti osoo hin taane sadarkaa biyyattii nama siyaasa jaalala guddaa horatanii fi waa'ee isaaniif leellifamee sirbameedha. Siyaasa Oromiyaa fi biyya keessaa dhiibamanii ba'uun Dr. Lammaa uummata Oromoofis ta'e hawaasa biyyattiif kisaaraa guddaa garuu kan hin hubatamne akka ta'e himu. Namni siyaasaa dubbisnee isaan siyaasa keessaa ba'uun Oromoofis Itoophiyaafis gaanfa Afrikaatiif iyyuu kisaaraa guddaa fideeraas jedhan. Osoo inni jiraatee Oromiyaanis ta'u Itoophiyaanis fuula ammaa kana hin qabattu jedheen yaadaa amanas jedhan. Dr. Lammaa Magarsaa biyya keessatti barnoota garaagaraatiin baratanii alatti bara 2021 yuunivarsiitii Liidan kan biyya Neezerlaanditti argamurraa Peace and Security PhD'dhaan eebbifaman. Maddeen BBC'n dubbise jedhanitti akka manaan baane taasifamanii turanii. Maddi kun akka jedhanitti ji'oota ja'aaleef akka namaan waliin agarre akkasumas immoo akka manaan baane manni isaaniis eegumsa cimaa qaba turedhanii. Egasii booda garuu tattaaffii isaanii fi namoota tokko tokkoon dhaabbata sagantaa nyaata addunyaa yookiin immoo kan WFP jedhamuu fi dhaabbata UN'dha achitti hojjetaa jiru biyya Xaaliyaanii keessa jechuudha. Gama kaaniin immoo ministeera muummee Abiy immoo akka isaan achi seenan tumsan kan jedhanis immoo jiru maddeen garaagaraa. Egaa addatti obbo Lammaan dubbifne garuu maddeen garaagaraa kana jedhanii egaa waggoota muraasa darban achuma Xaaliyaanitti hojii isaanii kana hojjetaati jiru jechuudha. Maatiin isaanii immoo Ameerikaa jiru. Mindaachiin argataniin akka maatii isaanii tumsaa jiranidha. Maddeen kun kan himan. Maaliif callisan? Gaafii bareedaa hirphaa akka hiriyaan isaanii jedhanitti obbo Lammaan kan isaan callisaniif sababa qabu jedhan. Erga biyyaa ba'anii booda Itoophiyaa keessatti wanta baay'eetu ta'e akka isaan dubbatan ejjennoon isaanii ilaalchi siyaasaa isaanii kanneen dhaga'uu barbaadan gaafii kana gaafataa turanii garuu ammatti illee ba'anii hin dubbanne. Maddii dubbisni akka jedhanitti gaafa isaan rakkatan gaafa hidhamanii sagaleen isaanii badu hin hidhamanii jedhan akka banaan baane jedhan sanadha. Uummanni kun eessa jirta jedheen gaafanne aangawoonni dura waliinis turanis eessa jirta jedhanii hin jenneeni isa kanatti muufii qabu jedhaniiti kan isaan BBC'tti dubbatanii. Anatu siyaasa kana jala dhaabate yoo ta'e fi anatu dogoggore yoo ta'e mee yaa hojjetan yoon callisee wayya kan jedhuun callisuu filatanii dubbadhee rakkoo uumuu hin barbaadu jechuun dubbachuu isaaniiti kan isaan BBC'tti himanii. Erga biyyaa ba'anii boodas ministeera muummee Abiy Ahmed waliinis akka waliin quunnamnedha maddi kun kan himanii. Ji'a tokko dura garuu namoota siyaasaa kan akka Jawaar Mohaammed Faayiroo BBC'n dubbise akka obbo Lammaa wajjin wal quba qaban BBC'tti himanii turan. Waldhabbiin gidduu isaanii jiru maali? Waan bubbulee adeemaa as beedha jedhu maddeen BBC'n dubbise garuu ifatti kan mul'ate ministeera muummee Abiy Ahmed
dhaaba addaawii baqsuudhaan dhaaba haaraa yeroo hundeessuuf sosoon akkasumas immoo ilaalcha ida'amuu yeroo isaan ifa godhanittidha. Wanti kun wanta dursa kennamuuf hin qabu suutee qaqqaba waan jedhu bahanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf dubbatanii turanii. Egasii boodas immoo walgeewwan garaagaraa irrattis ejjennoo kana fakkaatu dhageessisaa turuutu dhaga'ame. Isaan alatti immoo dhimma obbolammaan dhimma Oromoo kana ifattidha dubbatu. Booda immoo gara federaalaa dhufanis akka isaan tumsan ministeera muummee Abiy Ahmed ofitti waamuu isaaniiti kan maddeen kun himanii. Garuu adeemsa keessa qoodi isaanii dhagaamtummaan isaanii naannoo Oromiyaa keessaa qabanis ta'e paarticha keessa qaban laafaa deemee boodarraa dhibdeen kun bal'ate. Jaarsummaan gidduu seenanii namoonni akka kana furan kanneen godhan turaniiru miidiyaadhaanis gabaafamee ture kana dura garuu waan ija godhatee miti dhuga maddeen kun. Tarii dhaggeeffattoonni keenya waa'ee obbo Lammaa Har'amaa kaasanii jechuu danda'an. Waa'ee obbo Lammaa Har'a maaliif kaafne? Tokko inni ijoon kana dura dhaggeeffattoonni keenya gaafataa turanii eessa jiru iyyaafadha waan jechaa turanii fi inni ijoo biraa garuu booda kana gabaasaaleen mootummaan Itoophiyaa obbo Lammaa qunnamuuf yaalaa jira akka isaan biyyatti deebi'an gochuuf soso'aa jira yookiin immoo hidhuufis ta'uu danda'a warreen turaniiru gabaasonni akkasii dhaga'amaa turaniiru.